isati. Lakki rakkoon qabu suni. Isaan eenyudha? Duu isaati amma kanin laal Bar isaan eenyudhaan jee ka quraana keenya isaa keenya nu dubbachuu jirta bar quraana keenya irraa isaan kun eenyudha? Ishi isaan keessan ergate quraana keessan irratti kiristaana amantii kiristaanaa barsiisamu amantii musliimaa barsiisa eega keessan ta'e ka quraana keessan irratti. Waa'ee amantii daareefu amantiin qabu jettee jala sarartee firraa dhiisi ammas deebii isa irratti dubbanna. Erga keenya Isaan jette keenya dhiisiisin je amma waan takka keessan ergate maal barsiisaadha? Isaan eenyu? Isaan isaadha akkuma beektu sun. Isaan eenyu? Haatiin duune jechaa jirtu sani. Isaan eenyuun jeboo ani Yesuusiin reefu dubbadde amma isaan ni beektaa? Isaan keessanii mire. Isaan eenyu ni eenyu? Isaa jechuun eenyu? Ergamaa keessanii. Yee! Nuuf waaqa isiniif ergama. Waaqa keessantu nu ergama nu teemi. Egaa amantii kan barsiisaadha inni. Dhugaadha bar jirudha. Hono rakkoon qabu nuti akkana nu quudhi islaamonni waaqa gandii waaqa jee kanatti halkanii guyyaa jalatti kana shorroqu kana nuti ni ergannaawu. Ishi erga akkas ta'e. Guyyaan ani dhaladhes guyyaan ani kaafamus. Nageenyi ana irra jira jechuun maal jechuudha ammasis isaan erga keessan ta'e amantii kam barsiisa quraana keessatti hanganuma qofanaayo. Hedduu gaariidha. Tole gabaabdu bar gabaabdu maa'u tokkoffaa duraatti gaafaan ani dhaladhe jechuun maal jechuudha? Guyyaan ani dhaladhe guyyaan ani du'uu fi guyyaan ani dhaladhe guyyaan ani dhaladhe jechuun maal jechuu? Guyyaan dubaroo maaraamirraa dhaladhe jechuu. Dhaladhe jechuun beforeedha moo afteriidha? Dhaladhe jechuun ilaal san dura wanni kun beeytee ni beeytame. Osoo hin dhalatin dura moo? Haay erga dhalatee quraanni bu'e. Hoyyoo inni erga dhalatee dubbate moo osoo hin dhalatin dubbatasaa? Maqee dura. Kana erga dhalatee dubbate. Ameen. Erga dhalatee guyyaan ani dhaladhe jechuun waan dhalatee jiru moo dabre moo waan dhalachuuf taa'u himu jira? Ishee guyyaan ani dhaladhe jechuun guyyaa fooniin ishiirraa dhalate jechuudha. Yaa Rabbii kiyya maaliif akkas goota gurbaan? Foonii fi waa'ee hafuuraa fi lafee fi coraa bakka sana echinuu kaa itti deebinaa sanachi anuu taa'u yeroof akkin jee guyyaan ani dhaladhe ka jedhe kun waan ulii dhalachuu deemu ibsee dubbate moo dhalachuusaa dubbate? Bar inni quraana irratti hin katabne abbaa quraana irratti hin katabne waan ta'eef san Nabi Muhammad akka jee barreessetti. Obboleessa kiyya ammaan tana fandaa ta'e dhiisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin barreessine na dhiisimee nan banini waan isin jee guyyaan ani dhaladhe jechuun waan dabre moo waan taa'u sin jee. Ishi waan dabre akka ati atte galatoom. Hayye guyyaan ani du'uuf jechuun hoo. Guyyaa du'atti nama ni beekaa qoy osoo nama ta'e guyyaa du'u kami beeku danda'e. Mee takkaa dhaggeeffadhu haa. Guyyaan ani du'uu fi guyyaan ani kaafamu jechuun waan kute moo waan ulii dhufuu ta'u? Guyyaan ani du'uu fi guyyaan ani kaafamu jechuun waan dhufuudhaa ta'u. Galatoomi addaan fixannee jirra. Tanaafuu Yesuus Kiristoos takka Nabiyyi Salaam guyyaan ani dhaladhe jechuun waan dhalatee dabree himu jira. Obsi guyyaan ani kaafamuu fi guyyaan ani du'uu fi guyyaan ani kaafamu jechuun fuulduratti guyyaa inni du'uu taa'uu fi guyyaa inni qabrii kaafamuu ta'u. Ganaa du'a. Hii fila eenyu jees. Allah hii jattaa inuma. Yee Hai akkas taanaan Saudi Arabiyaa moo isa jiraachuu jira re? Inni moo? Masha Allah.
Israa'elis hin jawre. Sannaan hin jedhin guyyaan ani du'uu fi guyyaan ani kaafamus nageenya ana irra jira jechuun. Na'am. Na'am. Maal jechuu? Bareedaadha. Guyyaanii nani wangeela irratti hin beektu. Dhaggeeffadhu isaati wangeela. Wangeela irratti du'eetis ka'eetis jiranii beektu. Engadda waa xaxabbasatanii si xabbasanii si kana dhiisi firraayi. Dabbalee guyyaa ati bar dabbalee baatii sadii si dammeesse. Dhaggeeffadhu siif hima. Ragaa. Dhaggeeffadhu. Guyyaan ani dhaladhee waan dhalatee dabree guyyaan ani du'uu fi ulii du'uu deema. Guyyaan ani kaafamu guyyaa qabrii kaafamu inshaallah guyyaan san guyyaa qiyaamaati. Nagayaan narra jira je. Guyyaan qiyaamaa guyyaa inni dhufu moo guyyaa kaafamu? Lakki guyyaa qiyaamaan dhufu. Mootummaa kamtu ajjeesuuf deema ree kana? Lakki rabbumaatu ajjeesa. Mootummaa lakki mootummaa ani immoo sumaan shakkeewu. Yaa ani najjeesu lakki. Tole. Ammaan tana. Deebisaan kee kana jechuudha. Kana guyyaa qiyaamaatis hin dhufunni. Tole. Ishii ammas naaf dhaabbooti. Tasi bira teessu tanaatu kana si afaan faajjeessee yaa mucaa. Taamituun takkana sitti hasaastu. Lakki anumaatu waan silkiirraa naa baase jechuun ni jira malee waan biraa deemne. Eenyuun? Nama hiriyaan qabu hiriyaan na cinaa jiru naaf baasaami silkii lama qabadhee wayii naaf mijata. Hiraarii rakkoon qabu. Fedi. Hallelujah. Akkasi qabamtee gartaarra. Hallelujah. Hey. Yesus Kristos guyyaa qiyaamaa dhufe ettee amantaati. Eeyya. Macaafarraa ragaa qabdaa? Quraana irraa ni jira kun. Haya naa fidi. Ishii dhaabbuna eegalu. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها سنفدوا دي ما بر فدي مين إيش أنقام باسو تفوفياتي مال التفوفاني أيه تنفوفا أوكي وانجيلر هنگا إني باسو هنگا تصبر جرتو سم بافتو أتيلي وانجيلر راسي غافا دقا إيجا تفوفين أنجت تقويا كيامات دفخانجو فدي ميرغا أبشير كسمت دابتين إيدا لكن انت عفران تعندندو Ciisi feetelleedha. Fidime. Ayya. Yesuusuu ciisa qottanii. Yoom maaliif hin ciisa? Ganaa du'an jenne. Maali? Wayiin du'arratti baana. Ciisumaa hin baana. Yoom takkaa inni mana qulqullummaa keessa ciise. Si qabuu deeman baqadhuu dafii asii fiigi haya fiikiu asii gaaree jarsaa bula halkan kana guutuu yaa waaqayyo qiyyasaa. Kuduraan maali fitinaan maali hanga dafqisaa akka coccopha dhiigaa irraa lafatti gatar hanga ergama waaqayyo tokko samii irraatti mul'ate isa jajjabeessuuf ta'u asii dhufa aboo si qabuufi yee baafadhu dhaafi asii ka'ee fiigaa galiilatti ol baa galiilatti si dhufan jarri yahuda asii fiigaa yerusaalem asii fiigaa osuma ani nin deema khalaasa nin deema uqa nin deema karaa sana ergeetiin deema osuma jiru abooni si dhufan nin deeman jeanu duraanuu deemu nin deemaa malee guyyuma tokko meeqotti agatteenya haasoo inaati yee mariidhaan furra takka guyyaa takka waan siin jedhu na amanii firdishaangoo gannee keenyaa tokko jira dur firdishaangoo amma wanta waan baddee yaani abbaa torbeetu halkan kanatti hin dhiifne manaan bulu basinni waan guyyaa balleesse manaan buluun siin jee oggaachi dhaqees achi kuno mootummaan itti alaanalti mana dhufuus abbaa torbee ni barbaada halkan ulaa irrattuma manas irra cafakan asii qorqorroorra dhakaa haran inni ganda taaziyaafa bula bakka namni hedduu irraa narraa qaban jee guyyaa takka Iyesuus Kiristoos nagayaan qalbii takkaan qubatee gad hin teenye niin deema aboosi dhufanii dafi dhakaatti guurratan dhakaatti funaannatan dhakaatti darbatan asii ni arrabsan ila albaddeessa machaa kana faajaaniin hin nyaatee dhuga qaraxa warra maarreedhaa jaaniin guyyaa takka osoo hafuuran baafatiin firraa deemee badinni
Tanaaf ciisa kuttan. Yay. Fila. Boo keessaas deebii mankaa mukaa dafii. Kan obboleessa Maamman Rabbii qe'eela keenya qoteessaa. Maamman Rabbii kan warra gaara bulataa tokko bar Xalhaan ni beeka akkana qoof laalaan. Xalhaa. Yeroo ati Maamman Rabbii jettu numaan qofla wallaahi gurbaa sadiin beeka. Warri keessa deebi'an kan riippoortii godhuu gadi buusuudha. Nama keessa gadi deebi'u anaaf buuse. Aboo keessa gadi si dalagu jiraan ibsaa? Okay. Keessa gadi hin deebiin eessa jirame? Asumaanuu warri maal jettan ustaadaan diin waan kana keessa ergaa guddoo jira taphaa miti wanni kun qalbiin dhaggeeffadha. Tapha kan seene ashoofaa qalbii kan seene jechuu barbaadeeti barnoota as keessa barnootaa jira. Gaarree ejersaa gara gaarree ejersaatti waaqayyootu dheeyse waaqayyootu nama duraa dheeysaa ture. Macaafamarraa ragaa tokko si kan inni gara ejersaatti ol ba'ee waaqayyoon kadhachaa bulu baqatee jechuudha uummata. Waaqni kamitti gara ejersaa dheeysa. Sit dhufanii jalaa deem jechuun macaafa keessa ari'uun macaafuma keessa jirti warra. Tana barsiisu jira muusaan. Daa'imummaarraa kaasee hanga guddatutti baqachuu yoom dhiise gaafa inni ijoolleedhaa ergama waaqayyo Yoosefitti dhufee qaadhimaa mucaa kana mootummaa Yeroodiyoos kun ni ajjeesaati. Fuudhii gara biyya Gibsiitti baqadhaa jeeni biyya Gibsii dhaqanii eega mootummaan sawwannatee booda mucaa deebisan. Biyya Gibsii jalaa baqatanii jechuudha. Waaqayyo xiqqaa mucaa xiqqaa fuudhanii haa jarri waaqayyaniin kana gara biyya Gibsii dheeysaa turan. Gaafa ijoollee irraa eegalte amma. Daa'imummaarraa osoo harma luuguu namni kamiin nama ari'amoo? Tanaa bar. Harma illee shaakalanii hattaa bar akkuma isaan jaanitti yoo du'ee jaaniu eega du'eellee shaakalan urgooftuu fidanii asii libaana ta'an achi qabrii irratti qiyaamaa rabbise kasilaa iyyuu deemtu qabrii dhabdee jaamiree dhabdee bar. Wadiiroo. San Maryam Magdalaawiidha bar Maryam Magdalaawiin ciisa abaaboo qabattee. Salaamualeykum. Waalaikum salaam. Hamid. Ilaa warri dakaa kunillee shahaadaan jira jedhaa jiru nuti koomentii isin dubbisuu jirra. Shahaadaa jira jedhaa jiru. Ol baasaa warra shahaadaan eenyu bira jira lakkoofsa takka takka kan. Aboo ijoollee Namni shahaadaan bira jiru lakkoofsa tokko barreeffadhaa dhiiroo. السلام عليكم. Akkasiin. بص سيفيتي مرة روس سيفيتي مرة. Hamid. سامي خيجة تقوسي أستاذ أمدي سامي خيجة تقوسي بوي جرادين يا أنا سنمت ما غير شهادة وانجيل خيجة فرت تي ما ركون تنجي أسيرة كتا كريستاني بيتا كريستاني هرجع كون عيلي كوا بيتا كريستاني هرجع ونجيا الحمد لله جي قلقل نجي أمبولا الحمد لله إسلام أولي باتي الحمد لله جي چاولا ويا نوجين قلقل أمو سيقلي مي قلقل نجي أمبولا أمو كنو سيتيمه نوجين جرا تيمغيا تراكا كتيو بنين برسيسو جرا Hamdi. Atis torban tokko booda ni dhuftaan jeeni guyyuma lama sadii booda ni dhuftaan jeeni shaadaa siin qabsiisaan jeeni halkanii guyyaa oluma jirraati. Sawaan tana ilmoo xiqqoo tana isaa as dhuftee asii wanta nu cinqite tun. Booti gaddee biyyati. Dhageeffadhu hawsi. Booti deem dura viitaamina nyaadhu ko. Dubbadhu khaliifo. Akkasi kunoo saamni kiyya kuu ganaa isin wajji wal baree fooloo isin godhee jira. Yeroo hunda isin daawwataa gaafiin ni gaafachuu barbaadu hundi deebitee ni tannaa deebitees ni jirti tanii gaafachuu barbaadu ni jirti yaa. Inshallah waluma jirraati jabaadha du'aa godha garuu wanni inni asirratti dabarfachuu barbaadu carraan guddaan ol ba'ee fi kiristaanni Harargee ayilii qaba. Alhamdulillah jee waan musliimaa uffatee alhamdulillah jaa. Harargee kiristaanii jira. Kunoo khasiinaa kunu maali? Kana kana armaasi mataa isa uwwisu jiru kun. Oo kana filaana irraa dhiisi kuni isaa turraa Harargeedhaa miti kuni. Osoo buna gurguranii fi asitti hafe. Amma mataa isaa isaati mata qootto. Akkasi inshallah gareen shaadaa wangeela isaan caalaa beeyti wallahi isiniin boona
waan bareedduun isin jalaa baradhe hanga ammaa wanni sheenaa godhe kaniin laatiin dubbisuu danda'u kaniin barnoota ammayyaa kana hedduu baradhee jiru kaniin jabaadha hanga ammaa wangeela dubbisuu dhabuu kiyyaaf hedduu sheenaawee booltan yeroo fudhadhee barnoota dubbisee akka ajaa'iba waan adda addaatiin naa galee barnoota keenya barnoota kaanis wal cinaa qabnee dubbisaa jirra. Wangeelli akka gartee kitaabuma kiristaanaa qofatti ilaalaa ture anuu doongoreessaan ture waa hedduun isinirraa baradhee haffasnee isinii dhufnaati jabaadhaa itti fufaa isin jala jirraa yeroo hunda hirribaa kaanus garee shaadaa jala jirraa. Yoo guyyaa dalaginis garuma shaadaa jala jirraa waa hedduu isinirraa baranne bakka biraatti nama wal arrabsuu fi nama wal qeequ jala taa'uu irraa nu kuttanii waan bareedduu nu dabarsu jirtanii harka ol qabee akka nama jeneraalootaa fi kumaandarootaaf harka ol qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركاته جزاك الله عنا خير الجزاء أتلي أركا القبد نوفي أتلي ولما نور هركا خين ربي القبنا إن شاء الله ربي خننا استسلمنا لله namni saadaa jedhee tarreefu sun mee yeroo takka abbabee dhugumatti gurbaan filaadha ustaazam jergitanii maayittan mee yeroo takka nu obsi gurbaa mee yeroo takka qoy namni shaadaan sin bira jiru shaadaan na bira jira jedhaa barreessaa mee yeroo takka ni na yaazin rakkatiin gurbaan isa danda'amu miti isa garbataa ta'uusi isa danda'amu miti mee yeroo takka namni shaadaan isin bira jiru shaadaan na bira jira barreessaa. Harkarra kaajatee ta'u jiraata mucaa gidee diiyaa akkana jekkama godha gidee akkana jekkama. irratti dhagayyaa Israa'il inni hundumarra caalu dhagayyaa Israa'il waaqayyo gooftichi waaqayyoon keenya kophaa isaa gooftaadha je Allahu akbar tanuma akkana eessa qotte deemee ammas iskiriinshuutii xiqqoo barbaaddatee dhufuuf. haa barbaadatu itti dhiyaadhiisa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما شاء الله بارك الله فيكم. نوغلو ديدي ناندي مي قرآن نوغلو ديدي نام ملك أكو ما شافت سينا واي ما شافني اللي سننجلون أكا قرآن اللي سننجلون تنتكا تاجايبات دفت وعمله في الأنجاب بني وعمله متي في الأنكو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس يقولون بغنا جان لفتن. Ustazan di kakana kana nuti biyyatee nyatti amara beename amantaan isaa maali gidee yana amara jenna. Nuti takka warra masqala qabu Oromoon lakkoofnee tun beeknu akka naannoo keenyaatti akkuma rabbii san himna. Barzaayira nuti gaafa wallolle ilaalama akka Harargeetti yoo fi namaa hojii wallolle ani dila sana keessatti guututti illee beekuu baadhu akka Harargee baa naannoo natti dhaladhee kanatti hoggaa namaa hojii wallolan odeem naafi ati amaaraa islaama waliin jaan. Yoon ganaas dubbise naafete amara islaam waliin jen. Anammaan booda naafi ati laa qabriiti jedhan dhaabtiin teetiran dhaabbaduu waliin jaani beete akka waan gartee hoggaa du'eessan namni yoo qabrii teetira boo deenkaa qabriiti jedha gaafa dhiyoo kam waliin jenne jee du'a gaddee bu'uutti akkas waliin jaan beete naafi ati amara islaama jennaan dubbii ceerbee dhumtee beekiga. Akkas eewwa jiddumaan Amara islaama naan jedhaa turan baranaan finfinneettu. Ati amara moo islaama? Akkas. Achi isaan argee bite. Amarri asumaanuu warri komantiidhaa obboleewwan taaptaaf godhaa jabeessaadha. Akki gootan jecha namni asirratti dubbatu kuni jecha dubbatu nama islaama waan bakka bu'ee haasa'u jiru waan beekuu fi jecha babbareedaa haasawaa akkatti haasa'u beeka namatti haasa'u beeka. Suutuma jaa warri komantiidhaa akkana tahii akkas tahii. Warri komantii. Buna dhugaa. Baarakallaa fi gubii. Taaptaaf godhaa barakadhaadha. Sheer godhaa. Yoosef kana dubbisaa mee ustaazam deemu. Eewwa akkasitti fufa. Hangi tokko immoo gabbuuna inshaallah. Muslimni hangi tokko gabbuuna inshaallah. Yaalaa gabbuuna nuti dhugaadha gadi buuna nuti jala teennee taaptaaf goona inshaallah. Waan dubbannu ni beeknaa namatti dubbatu san ilaalaati itti dubbata waan ta'eef akkana godhaa maarree ta'a garaatti san hunda nima nama beeku namni asirratti haasa'u jiru kun
nama garaatti raafan nama akkatti hojjaasawan namatti gartee afaan bahee itti haasa hunda akkatti keessummeessan nama beeku keessattuu nama biraallee yoo gorsitan keessattuu ustaadamti suutumarraa jaa baarakallahu fiikum taaftaa biyya beeysaa itti fufaa. Anni Itti fufi ustaadamti. Dubbachuutti hin jira maayikii qabaddeetiin dubbachuu jira maqaa isaatiin. Wanti eenyu Yoosef Yoosef Oye. nagaan siif haa ta'u obboleessa. Ameen siniifis haa ta'u. Okay. Nagaa qabdaa? Eeyyee. Mee takkaa sagalee kee nutti cammari. Jarrillee buna dhuguu jiranii ani buna dhugaan jiru akkaan dhaga'uuf. Hin dhaga'amu. Hin dhaga'ama kaa. Xiqqootti jechuudha. Itti fufi kunuun. Amantii. Sira warri biyyaa kun